Oromoo gante ijoollee Oromoo guutumaan guutuu hordoftoonni warra achi Roza jala deemtanii Rozaan ijoollee viidiyoo kana waliin ilaalee walitti haa deebinu. Video Sumayaa fi Roza. Roza akkamitti huccuu hattee Sumayaa geessiti. Roza fi Sumayaan harka wal keessaa qabu. Video isaan ilaala. አዲስ አበባ እዚህ ብርድ ስለሆነ አዎ እስኪ አንቺ ለበሰችው እንዴ ምንድነው? ኧረ እኔ ለበሰችው ሳይደና እቺ ለብሰው ነው እንዴ መሰለኝ ተለጥፏል። ቪዲዮ ላይ ነበር ይታከላ ይሄ ለጀሚላ ነው የጀሚላ ነው። ይሄም ያ የጀሚላን ግን ሞክራለች ጁናቴ ውስጥ ነው። እሺ ተሰብስቡ ጆሌ በጉሪንጌ ነው ማለት ነው። ይሄ ያባክ ይሄ ያምራል። በጣም ብርድ ነው ይበርዳል እዚህ። አዎ ማሻአላህ እና በጣም አሪፍ ነው። ማይ ኪንግ ዟንኛ ሱመያ አምጪ በቃ ስለ ልብሱ በኋላ አወራለሁ። ይሄው ልብሶቹ እንኳን አንቺ ያምራሉ። በቃ እሷ ናት ማለት ነው ጆኒ ያስመሰለቻቸው እንጂ ልብሶቹ ያምራሉ። ይሄም ያምራል ሱመያ። ይሄም አሪፍ ነው ያምራል። ዟን ልብሱ ብዙ በቃ ይኸውላችሁ እንግዲህ አቶ ሮዛ እስኪ አንቺ አይገርምሽም? ይሄ እንደተሞከረ ነው። የጀሚላን ነው ሞክራለች። አረ ይሄው መሰለኛው ይሄ ሰርፕራይዝ ነው ሞክራለች። እና ለማንኛውም ግን አሁን እኔ ለሮዛ ራሱ አንድ ምጠይቃት እንዴ ቆይ ግን አንቺ ለምን ዶስክሻ እንዳመጣሽው ይሻላል ግን የፌስታል ይመጣል እንዴ እንደዛ ይሻላል እንደዛ ይሻላል። አንቺ ግን ሌባ ነሽ። እኔ ሌባ ነኝ ግን አንቺ አኒ ወንቲ ሌባ ታይፕስ ቆያ ያንቺ ነሽ ለምን እና አንቺም ልጆችሽ ከመጣው ይሄ ልብስ እኔ ቀናውት akkuma viidiyoo Roza argitan asirratti jechuudha hordoftoota kabajamtoota biyyaa Rozaan dhugumaatti isin hante malee nama biraan hanne ani uffata ijoollee Saidoo fiduu itti gammada hodhu garbada. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kun jirtu nagaa keessanii taa'ee keessanii jaalala akkana isin jechuu barbaadu Rozaan dhugumaatti ijoollee Oromoo galtee Amaaraatti galte maaliif yeroo hundaa isiiniyyuu disini Sumayaan jechuudha oduu nama beekutaa ta'e fakkeenya Roza Sumayaan gaafa duraa akka isin Saidootti heerme dhoggaa turte miti har ammoo uffata isii dhiiftee uffata ijoollee bichaa maaliif fiduu kana hunda maali shilliqummaa kana hunda maali an bakka anjalitu dhuguma rabbi isin jedhaa miti maali kana hundi gabburinatiin isin Sumayaa gabbartu sodaan isin amma kana hundi Roza Sumayaa sodaattumaa inni hiriyyummaa hiriyaa jechuun ka akkanaati hiriyaa jechuun ka akkasiiti arash inki jibdi hiriyyummaa wayitu jiru Sumayaan sistema mataa Roza keessa akka sammuu Roza dhiphoo argite xiqqoo argite an odoo isii ta'e jechuudha footoo shittoo uffata ofii fudhachuu qabaayu isillee dhiirsa mitiiree isillee gaafa duraan fuudhe jedhee mitiiree Saidoon indaawun huccuu Sumayaa san akka Sumayaan gubatu jechuudha ufillaat bootee hambifattee uffata daa'immanii san bichaa geessiti jabaa godhetti bara an uffata daa'immanii geessu wallahi na gammachiise yoo dhugaase uffata Sumayaa geessuun immoo na jibbisiise eenyutti hatti har'aniiti Saidootti irraa mul'ate wayya immoo Sumayaa irraa yoo mul'ate wayya yoo dhugaa dubban haqiiqatan jechuudha Sumayaan odoo barbaadde gaaf dura Saidootti dhuftee achitti uffata isii fudhattee deemti sin barbaaddu miti irra giddiidhaan hin galchu garuu isin immoo hagasmatti minniqqattee shilliqqattee dhayxee uffata Sumayaa hattee ajaa'iba rabbii an nagarramee bar wallahi nagarramee jechuudha intalli fayyaan qabdu mataan hin dalagu maal jechuudhayyuu akkamitti yaaddeeyyu ana Roza shemise aqab wallahi lazim giዜ tukutukulet akka uffata hatte uffata daa'imanii qofa maan fuuteen geessin uffata shittoo minaamina Sumayyaa maaliif geessite ati ofii keetii maana biftin ergintalee dhufadhu saniin immoo wallahi dhiisu wallahi ani dhiisu Saidoo kiyya arfaffallee shanaffallee ta'u kurnaffallee taatu Rozaan jechuudha otoo Saidootti heerumteeyyuu Sumayyaan sittiin dheeftu Sumayaan otoo Saidootti heeruma jette mi amma maal goote intala kana maal goote argasach indee yettiin bakka kana goote Sumayyaan amaariif isiisan imutti lallaayidha ani odoo ani waan hin beekne naasa'u bakka sijamman waan hin beekne haasa'ura namatti hafu wayya maal goote waan hin beekne laayixee bukeessite laayixeetuma bukeessite ish faayida
Roza jechuudha. Jechuun amma Rozaan silaa bakka akka nuti ilaallutti baay'ee balleessaa qabdi. Sumayyaan tokkoffaa gaafa dura ittiin heerumin jettee dhoogitee miti kinoo koo biraattu keessa gangalata jechuun waan isiin dhiifte san. Mi amma nama qurxanyaa laala. Qurxanyaa namaa jechuun aayyuudha. Aayyuu laala. Aayyuu saffaa nama tokkoon kaluftu jechuudha. Aayyuun erga garsa idoon addaan baate guyyaa takka jechuudha. Guyyaa takka laqqaqamtee maqqaqamtee xallalamtee maal jettee saffaa sayidoon geenye gobasidha wallahi aayyuun jibbitee mitire nama jibbitu irraa guruu wayya. Nama tokko gaal jibbite saffaa isaa kalaa'uun qabdu. Garuu immoo isiin jechuudha. Rozaan jechuudha. Rozaan amma wayne Roziyee ni qoncoo ni mari. Situ nara bareeda iyyuu bar. Dash faayida. Bareedumsi maaliif fayyada? Waa takkaan fayyadu wallahi rabbiin beekumsa si haa kennu. Dandeettii si haa kennu. Bareedumsi maal faayidaa takkaan qabu akka kiyyaatti ana biratti. Bakka inni faayidaa si qabu bareedumsa odoon taane beekumsa namni sun nama akkamii akka ta'e si darbee miti amma fakkeenyaaf Rozaa carraan darbee jira asii achi sayidoon isii dhiise si fuudha jettee yaada mee dhugaa haa dubbannu sayidoon amma hawwii dhiise si fuudha jettee yaada Rozaa hin dhiisu minaamina jettee jechuudha Rozaan ani kana keessan jiru warri wantaa jechuudha warri sodaa jechuudha qaaqa kaama san biraan qaaqa karozaan jennanin hinjajani ani way amaariffa beekameti ashangulliiti bakka injiraamiti isim jedheetuma ashangulliiti matana laale naaf hinni fahama jechuudha arabiffa waan jarri ashangulliiti bareessitu akka Rozaa jarri jaalatu ni fahama tokkoffaa maali yoo jette waan ani fahamu Rozani tokkoffaa laala Rozaan waan isiidha qarqaarteef akka isaa Rozaa jaalatan ni beeka. Iska godinyaatti mirti godinyaanichi ichinich jininich janganich jedha. Kuni godinyaannatiidha. Kakana gooteef kamaraatteef waan mara gooteef jinni gooteef janka gooteef Rozaan akkana taateef akkas taateef maalinare kun godinyaatti jedhamu san. Sini hagalu jedhaniin fahame malee an amaarifa dubbisuu hin danda'u. Ijoolleen kun immoo subhanallah astaghfirullah mixinnin akkamii akkana goota akkamii akkas goota maal gootan haa gootu Rozaan silaa ana bakka injiraamiti Rozaan otoo yaadde odoo waan san akkas godhuun qabdu waraabessa taree sareen duttee jedhan saayidoo nama si taree waan deebistu hin jiru. Sayidoon waan darbeef si darbee jira aayyuun harkatti qabatee jiru. Ijoolleen tokko immoo tuyyu pirankii dalagaa ijoolleen tokko immoo siistama itti fooloo guddifatan minaamina akkas taanan kaccaaluyyuugaa akkas taanan kaccaaluyyuu siistamni fooloo ittiin guddifatan jiraannaniin appostoodha kana bakkaawwan bareedaadha. Akkas isiniin jechuu barbaada hordoftoota kabajamtoota kiyya ummata qishtii jaalatama kabajama baay'ee isin jaaladha baay'ee isin kabajaa. Isinin jechuu barbaada akkasitti Rozaan atteessan Rozaan habibtiin teessan Rozaan bareedduun teessan Rozaan qashtiin teessan qishish isin goote qishish isin goote wayyoore dasla akkasitti baay'ee bareedaadha jechuudha angaruu yaadan jedhe malee kakanallee waan nagalchuun jiru maaliif akka fedhe kisaanii taate amma akka sammuun keessa ajaja deemta maatii kee jalatti waan si bulchuun jiru akka mataan kee nama yaadu nama guddaadha ijoolleen tokko immoo Rozaa baay'ee arrabsitan akka viidiyoo isii ilaalutti ati akkana ati akkasii ati minini jettanii warra arrabsitan maal argattan waa tokko arrabsitu baatte isii waan isii waa godhuun jiru maaliif hedduu bakka qanjiraamiti Rozaa akkas Rozaa kana jennaa miti dhuguma rabbii jechuudha. Arrabni kun waa akka faayidaa hin qabnetti ulaalaan akka mataa kiyyaatti. Maaliif hedduu arrabsitan jechuudha hedduu arrabsitanii ati akkana du'atu akkas akkana jettanii baay'ee miitan jechuudha. Wayne naate baay'ee miitan akka keessanitti. Itti Sumayyaan amma feene nuti otoo waan feene taane isiif Sumayaa waliin jiran walitti dhufan wal argan sa'aatii barbaadan yaada malee
lakkoofsa walii walirraa qaban imo walii walirraa qaban isin yaagalu telegram walii walirraa qaban maalif Rozaan amaariifum isiisanillee bichi gootus taap gootulle akkasumatti jetti jechuudha. Kanaafuu nuti waan nu galchuun jiru waliin haa jiraatanii Rozaallee rabbi rizqii keessi haa baasu bayi habiibti. Hundi keessan like share subscribe gochuun dagatina hin irrafatina isin jechuu barbaada nagaatti baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabaja.